Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtu kabajamtootaaf jaalatamtoota hordoftoota peejii Oromoo Teknooloojiyaaf akkasuma hordoftootaan chaanaala barsiisaa Oromoaf alhamdulillahi naga kooti nageenya kiyyaa kan jaalalaa kan kabajaadhaa bakka jirtanis nageessu. Egaa hordoftootaan tiyyaa viidiyoo irraa kana keessatti haala miseejii Facebook Messenger keessan irratti hiriyootan keessaniif kan waggoota dheeraa waliif babarreessaa turtan al tokkoon dileetti godhuu dandeessan isin argisiisa jechuudha. Egaa wanti kun duraan kompiitaraan malee moobaayilaan al tokkoon dileetti godhuun hin danda'amu jechuudha. Dokumantiiwwan waggoota dheeraadhaaf namoota baay'ee waliin namoota hiriyootan keessan kan ta'an waliin Facebook Messenger irratti waliif babarreessaa turtan al tokkoon haquun hin danda'amu jechuudha. Kompiitaraan yoo ta'e malee moobaayilaan hin danda'amu ture. Kanaaf ani haala salphaa ta'een haala moobaayiluma keessaniin ofirraa haquu dandeessan isin argisiisa jechuudha. So kompiitara tokkollee hin fayyadamne mobaayiluma keessaniin haala ofirraa chaatiiwwan, dokumantiiwwan, suuraalee garagaraa kan sagalee waliif ergitan wantoota garagaraa jechuudha. Al tokkoon jechuudha. So nama tokkoon dileettis godhuu osoo hin taane al tokkoon miseejii Facebook Messenger irra jiru al tokkoon haala balleessuu dandeessan haala salphaa ta'etti isin argisiisa na hordofaa jechuudha. Egaa wanti kun barbaachisaadha jechuudha. Kan waggoota dheeraadhaaf barbaadaa turre jechuudha moobaayilaanii. Reefu kan lakkifame jechuudha. Duraan kompiitaraan malee haga irratti isinuu ni beektan jechuudha. Akka al tokkoon miseejii Facebook Messenger keessa jiru haquun hin danda'amne isinuu ni beektu jechuudha. Namoonni baay'eelleen haquun ni feetanii garuu haala itti haqamuu hin arganne jechuudha. Haga irratti kompiitaraan yoo ta'e malee moobaayilaan hin danda'amu jechuudha. Maa miseejii waggaa 10 keessa hin jiraanne jechuudha. Nama tokkoon yoo haquu taate malee al tokkotti haquun hin danda'amu jechuudha moobaayilaanii. Kanaaf haala moobaayiluma keessaniin haquu dandeessan isin argisiisa. Baay'ee tokkoon isinitti toluudha. Anallee baay'ee tokkoon na gammachiise na hordofaa jechuudha. Egaa Facebook jechuun waan jabaadha jechuudha. Miseejii kana namni wanta garagaraa waliif erguu mala. Kanaaf immoo miseejii akka namni hin argine kan feenu jira jechuudha. Facebook jechuun waliigalatti akka manaati jechuudha. Akka mana keessanii tokko jechuudha. Fakkeenyaaf mana keessan kana keessa jechuudha. Wanta namni arguu wanta akka namni argu hin barbaanne keessaa qabaachuu mala jechuudha. Fakkeenyaaf isinii galee. Kanaaf Facebookiin akkasuma jechuudha. Fakkeenyaaf dokumentii barreeffamaa akka namni arguu hin barbaanne keessaa qabaachuu mala jechuudha. Facebookiin ammoo gantuudha jechuudha. Namni haakar godhuu danda'a. Yoo haakar godhe immoo namni mana keessan san seeneeti wanta mana keessan keessa jiru san tokko laalee bare jechuudha. Kanaaf laazim Messenger keenya qulqulleessuu qabna jechuudha yeroo yerootti jechuudha. Kan waggaa meeqaa osoo hin taane yeroo yerootti jechuudha qulqulleessuun dirqama jechuudha. Namni balaa lafuma dura waan sodaatuuf balaa lafuma dura sodaatudha jechuudha. Kanaaf miseejii Facebook Messenger chaatiidha waliif Facebook Messenger irratti namoota hiriyoota keenyaaf waliif barreessu turre laazim qulqulleessuun dirqama jechuudha barbaachisaadha jechuudha. Maaliif akkuma isin jedhe namni yoo Facebook keessan haakar godhe seenee wanta isin namaaf waliif barreessu turtan wanta isin waliif erguu turtan dokumentii waliif barreessu turtan hunda arguu danda'a jechuudha isin galee. Kanaaf suni gaarii miti jechuudha. Kanaaf qulqulleessuun dirqama jechuudha. Okay. Gara barumsichaatiin darbuun duratti jechuudha. Warroonni hanga irraa YouTube channel kiyya subscribe godhin akka subscribe nu gootan kabajaan isin gaafanna. YouTube channel kiyya subscribe godhuudhaaf channel keessanii galtu jechuudha. YouTube channel keessanii galtanii achi booda bakka searchii kanarratti jechuudha. Bakka searchii kanarratti barsiisaa Oromoo jettaniiti searchii gootu jechuudha. Achi booda haala kanaan profiiliin keessanii dhufa irratti kilik gootanii achi booda maqaa kiyya jalatti warra subscribe godhaniif jechuudha. Maqaa kiyya jalatti diimateetti subscribe kan jira jechuudha. Irratti kilik ni gootanii achi booda mallattoo alaarmii tana jechuudha. Akka dafee kallattii maan yeroo viidiyoon asirratti gallakkifamee notification isinii dhufu isirratti kilik gootanii jechuudha. Haala kanaan oonii taati jechuudha. Kanaaf YouTube channel kana subscribe godhaadha. Kottuu irraa baradhaa jechuudha. Okay, gara barumsichaa irratti deebinu jechuudha. Egaa wanni godhuu qabnu jechuudha duraan dursa aappii kana buufanne jechuudha.
aappii yandex jechuudha kan jiru kana jechuudha. Kana eessaa argannaa pilaastorii keessaa jechuudha. Pilaastorii keessa ni galtanii achi booda jechuudha bakka seerchi kanarratti jechuudha yandex browser jettanii barreessitu jechuudha. Okay, ani waan buufadhee qabuuf jechuudha open munaaf fida open irratti click godha. Okay, yeroo openii click gootan haala kanaan fuula kan isiniif bane jechuudha. Yeroo haala kanaan fuula kan isiniif bane asolitti Facebook jedhu ni argitu yeen abdii qaba jechuudha. Bakka Facebook jiru kanarratti click gootaniiti emailii keessanii fi paaswoordii Facebook keessanii itti guutanii looginii click gootanii seentanii jechuudha. Egaa ani amma waan emailii fi paaswoordii Facebook yaa itti guutee jiruufu waa tokko nama barbaachisu automaatikaalii mana seena jechuudha. Isinis emailii Facebook keessanis paaswoordii Facebook keessanii yeroo guutanii looginii click gootanii achi booda haala kanaan isiniif seenaa jechuudha. Egaa kan haala kanaan yeroo isiniif seene haala kanaan Facebook keessan isiniif bana yeroo haala kanaan Facebook keessan isiniif bane as gadi buutanii jechuudha bakka amma kana lakkoofsa tokko jiru kana jechuudha irratti click gootanii jechuudha. Achi booda bakkino ida'uu kana jechuudha yookiin pilaasii irratti click gootanii achi booda haala kanaan fuula kanatti isin deebise jechuudha. Yeroo haala kanaan fuula kanatti isin deebise bakka seerchi kanarratti jechuudha asirratti maal jettanii barreessitanii Google jettanii barreessitu jechuudha. Google achi booda seerchi gootu jechuudha. Okay, achi booda yeroo haala kanaan seerchi gootan haala kanaan isiniif fide jechuudha. Asolitti jechuudha kun asirratti Google kan jettu ni jirti irratti kliik gootanii achi booda haala kanaan isiniif bane jechuudha. Yeroo haala kanaan isiniif bane as gadi ni dhuftu jechuudha. Asirratti tuqaa sadii kan jirtu irra jechuudha. Kun tuqaa sadii kan asirratti rutiin abdii qabaa irratti kliik gootanii achi booda kun asirratti haala kanaan barreeffama isiniif fida. Yeroo barreeffama isiniif fide go to full site kan jedhu irratti kliik gootu jechuudha. Achi booda haala kanaan Google keessan akka nama koompitara fayyadamutti yeroo jechuudha bifa koompitaratti isiniif bana jechuudha. Achi booda waan godhuu qabdan bakka amma barreeffama kun as gadi jiru kana jechuudha bakka www.google.com kan jedhu kanarratti kliik gootanii achi booda X kana kliik itti gootu jechuudha. Achi booda liinkii tokko jira jechuudha. Liinkicha amma description YouTube channel ki jalan isiniif ka'a yookiin akkasuma liivii kana matarraan isinii ka'a. Liinkii kana copy godhataniiti asitti bakka paste yoo click gootu jechuudha. Sekondi tokko gadi qabdanii achi booda search gootan yookiin go gootanii jechuudha. Egaa achi booda isiniif barbaada jechuudha. Okay, haala kanaan isiniif seena jechuudha. Yeroo haala kanaan isiniif seene sorry zoom godheen isin argisiisa seetti mul'atu fakkaata asirratti jechuudha. Kun asirratti kanatti bakka nama search the store kan irratti jechuudha. Asirratti kliik gootaniiti isinittan dhiyeessee isin mul'atu dhabe. Okay, asirratti maal jettanii barreessanii delete all message for Facebook jettaniiti search gootu jechuudha. Okay, yeroo search gootan haala kanatti isiniif bana jechuudha. Yeroo haala kanaan isiniif fide kan asirratti ni argitu abdii qaba jechuudha. Kun bakka amma kan fakkiin messengeraa X irra jirtu jechuudha. Garuu sadii isiniif fide jechuudha. Waa sadii kana keessaa sayyaduu kana filattu jechuudha. Bakka amma delete all message for Facebook jedhu kanarratti kliik gootu jechuudha. Yeroo irratti kliik gootan haala kanaan zoomiin isinii godha. Dhiifama zoomiin isinii godha sirriitti akkasiin irratti mul'atu jechuudha. Achi booda jechuudha akkasirratti jechuudha. Amma add to Chrome kan jedhu kanarratti kliik gootanii jechuudha. Yeroo asirratti kliik gootan maal godhuu qabdanii bakka kinoo lakkoofsi lama jiru kana jechuudha. Bakka lakkoofsi lama jiru kana kliik gootu jechuudha. Achi booda haala kanaan Facebook keessan bukkatti isiniif fide jechuudha. Bakka Facebook keessan jiru kanarratti kinoo asirratti jechuudha. Asirratti kliik gootanii achi booda haala kanaan Facebook keessan isin gashaa jechuudha. Yeroo haala kanaan Facebook keessan isin gashee
akkuma isiniin jee bakka tuqaa sadii jiru sanarratti kilik gootanii achi booda go to full site ka jiru kanarratti kilik gootu jechuudha. achi booda haala kanaan bifa kompiitaratti Facebook keessanillee isiniif bana jechuudha. Bifa nama kompiitara irratti Facebook fayyadamaa jirutti jechuudha. Zoom godhanii isin argisiisa jechuudha waan xiqqoo isinitti mul'anneefu. Ifama. achi booda maal gootan jechuudha. Bakka messenger jiru jechuudha. Bakka messenger keessan irratti kilik gootanii messenger irratti kilik gootaniiti achi booda sa'aatii xiqqoo xiqqeessa kunoo as gaditti jechuudha see all messenger ka jiru kana jechuudha kilik irra gootanii asirratti jechuudha zoomin isinii godha kunoo asirratti kilik ni gootu jechuudha. Ifama shabakaan kee da'iifa achi booda haala kanaan yoo filannoo isin hin gashe bakka amma yandex browser yoo kanarratti kilik gootanii jechuudha. Okay haala kanaan chaatiiwwan isin namaaf walii barreessuu turtan jechuudha. Wantoota hiriyoota keessanii waliif barreessaa turtan jechuudha. Haala kanaan jechuudha amma kun asirratti kan argaa jirtan kan namaan ani waliif barreessaa turedha jechuudha. Isin galee haala kanaan tartiibaan isinii fide jechuudha. Yeroo haala kanaan tartiibaan isinii fide as gadi kunoo jechuudha tuqaa isin irratti kilikni gootan ammaasi. Okay achi booda jechuudha asirratti jechuudha extension ka jiru kanarratti kilik gootu jechuudha. achi booda jechuudha bakka kunoo amma message cloner ka jiru kanarratti kilik gootu jechuudha. achi booda haala kanaan scan godha jechuudha asirratti jechuudha kunoo amma delete all message ka jiru kanarratti kilik gootanii achi booda messengeriin kun tokkoon bada jechuudha. Kan argaa turtan sun al tokkoon bada jechuudha. Al tokkoon osoo waa tokko hin hafne jechuudha. Haala kana kun bada jechuudha amma kana argitanii silatti amma sirra jechuudha miseejiin namaaf waliif barreessu baay'eetu sirra jira jechuudha. Ammoo waa tokkollee hin hafne qulqullaa'ee jechuudha. Haala kanaan qulqulleeffachuu dandeessanii jechuudha. Egaa hiriyootan tiyya barumsa kiyya kanarraa asirratti raawwataa barumsa biraatti naga walitti deebinutti viidiyoo kiyya laayik sheer godhuudhaan uummata Oromoo hunda biraan akka nuuf geessan kabajaan isin gaafannaa waan na hordoftaniif galatoomaa jiraadha.